Intalli Kaayiroo jirtu sun baay'ee dubbattee naan jedhe. Baranna kan irra kaadda nama tokko nama ta'uu isaa irraan kaayadha malee yookaan ganda yookaan amantii yookaan maali jinnii waan akka isaan beekan san irraan beeku bar. Anjasti kan irra kaadhu nama tokko namni tokko nama ta'ee ajjeefamuu sin qabu cunqurfamuu sin qabu waan rabbiin gaafaturra ilmi namaa maal godhuuf harka keessa kaata kanumaan kan dubbadhe bar. Asliin aku, asli akam, asli beita, asli jaarti lammaffaa si argaadha seenaa eeyyamsiifat dhugaa rabbi. Asirraa guyyaa booda galti guyyaa sadi booda immoo Kaayiroo dhufti. Kaayiroo irraa immoo alaatoo Kanaadaa. Isiin tummoo? Asli jetti jalatti asli saafuudha Kaayiroo dha. Maqaa rabbi keessan itti si dubbadha wallahi. Abiibi haadha seenaatiin wal dhabdaadhii si miskiintittiin hin dubbattullee wallahi rabbi si himatti dhiis. Tayyib si bira dhuftu ka. No king isin maa wal fuutaniitiin gaaga kara Kanaadaa deemtu sima fuutee gara Kanaadaa deemtu. Laa isin awwala achi Kaayiroo qubatte Kaayiroo irraa Kanaadaa qubatte. Maal godhu as dhuftu? Asli nada wala asli boda. Asli si dubbisiisa. Ati nama hunda namadini maali gara laafummaa keetis simiidha yeroo baay'ee si gara laafummaa keetis simiidha nama hunda namanin nama hundatti siqin nama hunda waliin hin nyaatin ana siin jedhe. Ila kun gaardii kiyya kaleetu isatu na bira jirre. Kon qabu gaardii kan keessa rakkoon qabu garaa hin laafin anas siin jedhe intalti garaa laaftu qe'ee abbaa haadhaati ulfooftise jedhan sanii garaa hin laafin nama hundaa of eeggannoo guddaa godhi namni miti si'ii kanaa miti jireenyuma lafa deemu kam ofii kan keetii hojjetattee baatee galtuu irrattuu diina hin dhabdu. Kama dalagattee galtuu ati nama wal dhabuu dandeessa akka nama ofirraa qabaachuu dhabuu dandeessa nama hantuquu dhabuu dandeessa nama hamachuu dhabuu dandeessa jireenyuma kan kee kabaatee galtuu kana keessatti diina hin dhabdu akka winti jiraata diina hin dhabdu kanaafuu ati of eeggannoo guddaa godhi kasitu qe'ee ammoo jechuudha nutu Oromoon yookaan akka Arsiititti miti jechuudha akka Oromoo kutaa kudha takkaatitti lubbuu sirratti kennina jechuudha lubbuu anaa intalaatiin lubbuu sirratti kenna. Galatoma. Dhugatti na boonsite garuu sagaleen haa ta'u keetiif baay'ee gammade walaa rafaate. Ay halkan kanis adii bitu halkan ta'ee nama hin jirre malee halkan gizee viidiyoo kan kee argee si barreesse san gizee galgala wayii dhimmaa si dawwale san barquban qabu iyyuu ani irraa quban qabu. Achi asii qabu gaseera jiru viidiyoo kan kee argee wayi nama raadde si fakkaate laal nama raadde baroo suudii ta'e halkan san dhufa qabama. Dhugaa galatoomi maa gassarta uumaa nam bifne wallaahi. Asliin manuyyuu laal maraatee siin jedha maraatee asliin kunuyyuu akkamitti naan jedhee na dawwalee miiseen jedhaanne miira keessa gallee siin jedha. Maa gadi bayeetu viidiyoo iyyuu dubbanne narraa iyyuu dubbanne kun sareen ijoollee gandaatti garuu. No inni lafa jala si jaalata asliin ol baasee akka namaa sana hin dubbatu wanni isaa hundi keessa garaa keessatti ol baasee hin dubbatu asliin hin beektu. Haadha faatee kan tulfaatee tuzuudii tun dhufuu Kaayiroo mutatti matana waliin dhufuu. Laala muyyattiin si kootu Kaayiroo kifiriin takka lafa jirti kun ol si darbaa kootu wallaahi. Ira takka waliin nageessan jiraadhu si waliin ni jiraadha kootu wallaa kifiriin takka duwwaa lafa taa'aarti bilaa shakkiraatti kan falaara koo. Yo akka Mansuurii na godhu heddaa. Abiibi sa'aatii barbaadde baata sa'aatii barbaadde galta laal. Shaara Nuuraddiin Kaayiroo tana keessatti Shaara Nuuraddiin jedhanii nutu bulcha. Arba'iin jedhaniitiin Mubaaraki bulcha. Karaa achi maal jedhanii warma TikTok irraa kanatu bulchaa jechuudha itti gaafatamummaa qabna. Namni tokko maqaa si dhawuu hin. Asliin eessa bulchaa? Shaara Nuuraddiin bulcha inni. Reedino. Reedii fi Mubaaraki reediin tuuta safara tuuta jedha wayiiti jira tuuta bulchaa. Mubarak ammoo 40 waa bulchuu hin danda'u reediin mana gadi bahu fiizii dhadhiisi. Laala wallaahi hin bulcha angoo cimaa qaba ishii maal taate ati amma ganda san keessa gizee gadi bahee waa takka shaayii kan osoo birri takkan kaffaliin dhugee biraa galti. Namni tokko itti dubbatu hin jiru.
Dhugaadha kolfee jira asli. Haadha faate geemii tokko taphannu. Yalla rakkoon qabus. Okay. Waan wal qaxxaanu innaa dhufaa jira dhugaadha. Haadha faate waan ati na qaxxaatu namni beeka. Wallahi yoo leencaaf yookaan makiinaa diimtuu argatte malee fudhadhu qixaatidha. Asli akka namoonni qofa eegan. Akka namoonni qofa. Kuma kudhanii olii qixaatiinis ani immoo kuma takka argadhu si qaba. Maa laal girrisaa akkati taaptaapsiif godhu. Guys, taaptaap naa godha. Mijatti Rabbiidhaati taaptaapin tiyyallee taaptaapin ijoollee sheekamaa immoo yoo nama dhibba shaniin bakka kana teessanii. Dhibba shaniin bakka kana teessanii taaptaapin sheekamaan. Nah, kun dhibba saddeet kuma galamee amma gidee tokko taap godha. Haadha faatee yoo rabbi tola sirra oolee kuma kudhaniin makiinadhaan leencan jette nan beeka qixaatii kee ni fudhadha yookaan hin fudhadha. Inni sun qixaatii kiyya eega akka qaxxoo barbaadan taap godha jabaadha. Laal qixaatii tokko baabaa bilooggoota ishii. Oleh cekin itu rakon kau. Baba belum kau kofa. Syukran je. Ya Riyad, ayata. Odo spesialnya tidak tinakin itu nih. Angkatnya kalah darawate di rumah itu wallahi. Zaman tak kuno akan syekon akan boleh radabatan. Mana radabatun juru mana tanah kakiya kan radabatun juru. Abu afur. Namni mana kana keessa sentanii follow mana kanan godin ikribbeta ko follow goda hundi keessa kuma kudan galu qaba kuma jaata kuma dib dibaddu me dabidi hana jabata dabidi hana farqa tayyataman ya fetani taabtaabin gootan screen bilbila tayyataman goda Dabil no. Namni sisima tu bayar. Wallahi. Namni sisima tu bayar kairo rumnan jan. Atum mangkot tu male. Syukran. Sinin tihatu. Baba barakan tahu bekani fakkan ingkapane fakkan aku dani barakan tahu bekani sani bibas. Kita ti jalan apa Sofi? Kalas nak kata nama tanjir tu belum. Anda Nabi Sallam no. Baba nama haddu sejala target emiti. Bar nam nisal pasin jala tu. Guys, tap bola. Mira kayak segala kalau kami tak ganat isun jeru. Abadan tanah boda namutum. Baba, Mubarak tikikilanya ra kulla 5 umat.